Tuhu har'a waan isin fayyada jedheetiin abdii qabu tokkoon isinii qabadhee dhufee inshaallah takka jedhanii lama jedhan jette Oromooni. Tartiibumaan inshaallah waan beeku isinii qoodaa wanta isin fayyada jedhu jechaadha. Namoonni hedduun yuutuubii dalaganii wanta beekan hedduutu jira. Irratti dalaguu barbaadanillee takkaan viidiyoo nama waraabe tokko qeequudhaafillee isin gargaara jechaadha. Takkaan immoo ilaaja nama isin deeggaruudhaafillee isin gargaara jechaadha. Wanni haadha isin garsiisu kun. Kanaafuu takka laayifii nama wajjin iyyuu namni isin argu laayifii nama wajjin seentanii gubbaanillee tuuxanii banattanii yaada nama dhageeffataa gattuqaa irratti yaada kennuu dandeettan jechaadha. Akkasitti deebitanii yaada keessanii gara yuutuubii, gara feesbuukaatti, gara tiktookii fi Instagiraama maali dabarsuu dandeettan jechaadha. Sanaaf har'a appii kana isin garsiisuu barbaada. Appiin kun eessaa dhufa laata? Daawunlood godhama moo? Gadi buufama moo? Akkami? Eessatti argama? Appiin kun telefoonuma keessan keessa jira. Telefoona takka saamsingii, aayifoonii qabdan tahee uma qabdan keessatti argama jechaadha. Garuu ani amma mataa kiyyaaf saamsingii fayyadama aayifoonii fayyadameen beeku saamsingii keessatti hin arge. Kanaaf faayidaa guddaa qaba jechaadha. Isin garsiisa jechaadha. Na hordofa. Gadi harkisaa. Achi booda egaa kanas harkisee kun kaameraanii hin beeysa. Inni iyyuu mataan isaatu iyyuu buleedha. Isa bulee kana jechaadha kaameraan kan telefoona keessa dhokatu. Isa kana yoo ani gadi cufee ofii kiyyaatiin cufama jechaadha. Amma viidiyoo waraabaa jiru kun adda cita. Kanaafin mul'achuu hin danda'u. Wanni illee kun kan barreeffamaallee kan itti maran as jira. Wantoota ittiin nama barsiisuu barbaadda illee asuma tuuxanii itti martanii nama agarsiisan jecha. Waan nama barsiisuu barbaadu tokko yoo ta'e fakkeenyaaf yeroo baay'ee chaarjii kennaa haaromsuu jechaadha. Kanaafin haaromsuu jechuun aktualizii waan jedhamu. Amma kun bakka chaarjii itti haaromsani. Amma ani bakka reef duubatti deebi'ee bakka maraa dhufeen akka deebi'ee duubatti asiin gad tuqadhee bakka chaarjii akkana garsee nama jedhee irratti isin himaluu danda'a kun. Achi booda immoo yoo irraa kaafachuu barbaade gara barnootaatti fufuudhaaf akkanarraa kana gad tuqee isuma kana gad tuqee itti fufu. Amma immoo dhibba guuteera jechaadha. Ammallee jaluma kana ookee jedhaan jechaadha. Haalli isin ootnuun jedhaa hundinuyyuu gaariidha jedha. Kanaafiin akkana fakkaata fakkeenyaaf appima kanaaniin waraabee kanumaa fi wantoota hedduullee wanta baay'ee telefoona keessa jirullee ittiin waraabuu dandeettanii appii biraa gadi buufachuu isin barbaachisu waanuma telefoonni qabu isin wayyaa akka barbaadeetti ajajanii akka barbaadeetti tolfattanii akkana akkas fakkaattee jechuu barbaadeetti Oromotiyya. Kanaafiin yoo isinitti tole sheer laayik maal jechuu godhaa kaaree hin dagatinaati. Wantoota akkanaa kanaaf waa baay'ee jira. Wanta hedduu yoo barachuu barbaaddanii inshaallah gara fuulduratti illee karooran qabaa takka jedhee lama jedhaa. Kanaafiin isinillee jabeessuu qabdanii anillee akka hanga beeku akkasini qoodi yoo barbaaddanii waan isin fayyadu tas argachuu dandeettanii viidiyoo keessa waan rabbii kanaan beekamu waan isin fayyadu viidiyoo keessa dhufuun mala. Kanaafuu iyyuu viidiyoon kun akka isin dabare gochuudhaaf isin maal gochuu qabdanii laayikii tolchuudha jechaadha. Laaltaniillee biraan darbina namoota baay'ee yeroo viidiyoo gadi dhiisu jaalakee himaa fi akkasii yoo isinitti tole itti fayyadamaa jechuu barbaadeeti. Akkana fakkaata waa lama isin barsiisee jira. Yeroo biraa immoo inshaallah hamilee keessan laalee itti fufa jechaadha. Guutuu isaa immoo malleen eessa argattu yuutuubii koo biraa argattu inshaallah malleen waa baay'eetu as jira. Gara yuutuubii kootii dhaqaatii laalaatii laayik sabskiraayib gochuudhaan jabeessa isin jedha inshaallah. Akkasii dhugatti waa baay'ee jira.